አርጊሲሳ ቆይ ከነ ጎቴትን ኢስቱ ከነ ሲሄድ እናሳያለን። እንደዚህ ፊት ማብላኝ ተረባ ጠብቅ ምን ስራ ገባች ከሄደች ሰው አታገባ በአስር እንዲህ ተሰልፈው ያገባታል። ድል አድርገን ነግሰን ድራታለን ከፈለገችኛል ምን ያንተ ምንም ማለቀት በሬዱ እንዴ ባስኔ ሀጣ ጉርጉሩ ደንዴ ፉላ ቆበለስ ማን ኢራና ዳብሲሶ ሄዳል ጉርጉር ገባስ ቸርቻሮን ጭጭሪ ተከንት በቸርቻሮ ቆራርጠሽ Yoya ashamark fune akkam jirtanii fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo annagaan qaba jalata rabbii egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma jalqaba irratti viidiyoo koo irratti argitanitti jechuudha ayyuun Saidoodhaan na hiiktu malee jettee jirti Saidoonis immoo akkuma gaafa guyyaa jalqabaa nan kolfee garuu akkuma gaafa jalqabaa sargii diggisee si fuudhe sanattan diggisee si hiika nama hiikuun nama dhibaaree jeen kaza maaloo jette bareeda durbummaa koo naaf deebisi manaanatti yaa qoy ati jechuudha si jammar gin Saidoonis durbummaa hin qabdi jedhee dubbataaf ture jechuudha video saa duraanii keessatti yoo ilaaltan taate durbummaa hin qabdi jedhee dubbataaf ture indoom nuti durbummaa hin qabdu kanaaf baddee mana jennee raawwannee dubbataati ture inna bahee raawwatee lakki durbummaa hin qabdi jedhee dubbataa ture jechuudha haa ta'u malee immoo amma ayyuun maal jettee durbummaa koo naa deebisee zeruu qallatta yaa marash qalar keet ነው የሚመልሰው እስቲ ቆይ እንግሊዝ መልስልኛል አለች ከየት ነው የሚመልሰው ኤሳ ፊደ ሲደብሳ ዋን ዴቢ ኡሴቴ ጀኤን በር ዋን ዴቢ ኡሴቴ ጀኤን እና ከሲስኒን ዘራ ከወጀንቶ ተወልቶ ተካ አዩን ጋሩ ማራቴ ጅርቲ ካንሺ ማራቺ ማላከ ተኢን ቤኩ አኒ ዱጉማ አዩን ዱርቡማ ቀባቴ ሰይዶቲ ኡፍቴቲ ሞ ኦቶ ዱርቡማ ቀባቲን ዱሩማ አላቲ ዋንቴ በርቴቲ ሞ ወኑም ጠከና አብደ ሺ ከሰ ሺ ካይ አናፍ ናፊን ገለ ገሩማ ከይት ዱርቡማ ቀብዲ ከነኒ የቻቲ ጅሮ ኑቲን ቤክኑ ረቢና ቤኩ ማሌራ ኤጋን ባየታ ከዋና መዲቡዳ ኤጋ ሲነካ ኢኒ ሱመያ ዲሴ ሲረት ጋራ ሲቲ ሀፉ yokinሞ ኢሲ ቆፈ ጃለቱ ታሲሱ በርባዴት ነጥ ፈካታ ሀተ ኡመሌ እንደንዳምኔፊ አማጋ ዶርማን ኮና ዴቡ ቀባራ ከንሽን ጀቱ የወንድ ደሙ ባናን ሞጋ ዮኪኒ አባ ግዲ ብራለት አባ ግዲ ብረረቂቲ አባን ግዲ ዱርማ ከሲ ዴቢሱ እንደንዳ ሲንጀራ አዩቲያ namoonni baay'een jechuudha gara warreen Dubai keessa jirani abbaa giddii bira dhaqanii gaafa balleessan achi deeffatu jedhanii achi dhaqeeti mokkori malee Saidoo biratti wanta ko si deebi'anatti fakkaatu Saidoon yoo ittuu bakka baballeesse malee waan si deebisu natti fakkaatu naan itti yaadu jechuudha suma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e na deebisi jetteeni induma bakka si jedhan balleessin suma dhugaa jedha barani qalbii miti gaa ማሪፊን በቃ ጋፊሽቱ ነው አጃይቤ ባየ ተኮ ጀቹዳ እንዴ ድንግሌ መልስልኝ የተበር እንዴ ምን አይነት ወሬ ነው ምን አይነት አማርኛ ነው በእናትሽ ሼሚ ምት ቆይ ኮና ከምት ኤሳፍ ዴስ ይደብሳ ሞ ካን በቃ ጀልቀብዴት ዴቢ ከሰ ደደብስ ጀቹኒ በርባዴት ነት ፈካታ ጋሮይ ማሌ ያ ወንሱኒ ዋን ዴብ ኦቱማ ታኤዩ ኦቱማ innumtiyyuu waan sana balleessee jiraate waan si deebisu natti fakkaatu jechuudha akkamitti si deebisuu danda'a yoo ittuu bakka si balleesse malee achi kan akkasitti akka ibiddaa si gootee raawwate akkasii maraachetu kana yoo bakka si balleesse malee waan achitti si deebisee raawwate akka duraatti si teessisu natti fakkaatu kanaaf jechuudha rabbi nageenya siif haa godhu akkasitti kan ibidda si keessa kaa'e kana rabbi sirraa qannasu waan biraa maal jennaa miti kanataanse egaa intalli ishee faana jirtu yoo baay'ee takkana arsite jechuudha maaliifin intalli kuni gaafa dhaqanii ayyuu fi Saidoo walitti fidanii yookiin immoo ayyuu Saidoo jaalladhe jettu jalqaba irratti wabiidha jechuudha kan ayyuu fi Saidoo walitti fidee akka inni prank ishee taasise obboleessi ayyuullee bira jiraatulee namoota baay'eedha jechuudha intalli har'ammoo ayyuu wajjin hin jirtu suni baay'ee tokko na arsite maaliifin እንዳ በቃ እትጠበቹ ወርባደቲ ምናምና ጊዜ ፉኔ ስትከንኑ አከና ቱርቴ ማሎ ማል ማል ማጀቻቲ ቱርቴ ጀቹራ ግን
dubartiin baay'ee gadeedha. Dubartiin jireenya keessatti dubartii jidduu ofii keessa galchuun baay'ee gadeedha jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha fi jireenya kee keessatti dubartii lammaffaa yookiin immoo dubartii jidduu kee keessa hin galchin jechuudha. Waan barbaaderee maaf hin taane jireenya keetti mana kan kee keessatti si qofa jechuudha. Kan jireenya keetiif ta'u malee dubartiin dhuftee jidduu kee galte taanaan yeevinni dubartii si alaatii miti jechuudha. Obboleewwan kan kee haadha kee abbaa kee maaf hin taane jidduu keessa galuun hin barbaachisu jechuudha. Sababni isaa maali? Kaleessa wal jaalatee kan walitti dhufe isin wal filatee kan walitti dhufe isin tokkoffaa immoo ayyuun jechuudha. Keessattuu nama lammaffaa yookiin nama sadaffaa yookiin immoo nama biraa ofitti dabaltee waa dubbachuudhaaf hin dandeessu jechuudha. Sababni isaa maali? Ofii keetii maraattee bututtuu gattee raawwattee mucaa kana faana kaatee ofiin ajjeesaa bahaarattiin of gata bara kiinaan dhuga ofiin hudha jettee raawwatteeti jechuudha. Mucaan kun akka inni lubbuu kee hambisuuf lubbuun kee akka hin banneef je'ee raawwatee akka si fuudhu kan ta'ee fi sababa kanaaf malee namni isa dirqamsiisee namni isatti si fidee itti si heerumsiisne jechuudha. Jaalattee itti heerumte jaalattee jechuudha. Piraankii yoo jedhame piraankii namoonni baay'een piraankii wal godhaa oola. Namoonni baay'een waan adda addaatiin jechuudha. Fin keessa darbanii wantoota meeqa keessa galanii kan piraankii ta'an hedduutu jira. Kan piraankii taasisan hedduutu jira jechuudha. Wanti sun immoo erga piraankiidha siin jedhamee dhiisuu hin dandeessaa turte. Giin waanuma dursa keessi kee waa jiruuf waanuma dursa keessa keetti yaada qabduu fi mucaa sanatti maraattee ofiin ajjeesaa bahaaratti of gataa ofiin hudhaa jettee raawwattee akka inni si fuudhu taasiste innis immoo ilmoo namaa hin balleessu lubbuun isii jiraachuu qabdi jedhee jireenya isaa jeeqee ilmoo isaa bittinneessee asiin lubbuu keessi oolchee jechuudha. Har'a immoo ati macarrashaa olu taaltee mataarra si ba'u malee jetteen jechuudha. Gin deebiin inni si deebise deebii cimaadha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf oota jechuudha. Nahii jetteeni siniikaa akkasumatti uffata keeyyuu hoodhu jedhee fuudhee baasee gadi sin darbadhu si diggisee tanan akka intala takkaatitti akkuma si fuudhe sanatti si diggisee tananii si hiika malee akkanatti lafa duwwaa irratti siniikuu jedhe. Kanaafiyyuu baay'ee deebii bareedduu takka deebii cimtuu takka jechuudha kan inni siif deebise. Osoo akka intala namaa taate osoo nama yaaddu taate turiyyuu siif deebii guddaadha jechuudha. Sii galte kanaafiyyuu immoo dingilee mallisillee naamni kan jette onni eessaa dhufe akkasii deebi'u hin jiru jechuudha. Eenyumtuyyuu balleessee kan deeffate hin jiran natti fakkaatu garuu yoo danda'ame immoo abbaa giddii bira dhaqee inni sii deebisuu danda'a jechuudha. Namoonni baay'een achi deemanii deeffatan jechuudha geetiniin ture. Kanaafiyyuu sii danda'ame Dubaay hin dhaqee abbaa giddii bira dhaqee inni sii deebisuun isaan oolu. Malee Saidoon itti yoo bakka sii balleesse malee sii deebisa natti fakkaatu akka yaada kan kootitti. Viidiyoota kan kee baay'ee si argeetii jira. Saidoonii kana dura kaawwan arginatti fakkaatu akkasumas Saidoo fi oolan kun tokkodha. Kanatti jettee viidiyoo jettee egaa nuti argine irra kana duras inni arginatti fakkaata. Hooladhaan waliin nama daaltee jedheeti isaanillee kan si dubbataa jiru. Ani Sumayyaa arrabsuu kee qofan dhaga'e malee anaan na arrabsuu keetii fi anaan hooladhaan wal qixxeessuu kan kee hin argineedha kan inni jechaatii jiru. Dubbiin kan kee baay'eetu jira. Saidoon ganaa viidiyoo kee keessa deemee siif argaa. Gaafa san immoo kan kana caalu dhufuu danda'a. Ulee keessa darbee wanti biraatu iyyuu dhufuu danda'a. Rabbiin irraa si haa eegu maleedha yookiin immoo akkuma jettee dafiitii ofirraa akka nikaasaa ofirraa buusitii irraa fagaadhu. Innis jireenya isaatiin mana isaa deebisee kaleessa ilmoo isaa jalaa bittinnoofte sana walitti qabatee Sumayyaa isaa waliin akka jiraatu nutis hawwiin keenya kana waan ta'eef jidduu isaaniitiin nuuf baay'isiin jenna. Kanaafiyyuu ayyuu teenya durbummaan kan keessi deebi'uu hin dandeessu. Akkasumatti deemee maraadhu siin jedhaanii gara kan kooti. Kanuma si hima. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo namoonni haaraan akka carraa ta'ee kana chaarana kana hordoftanii subscribe gochuudhaan maatii keenya taa'aa. Namoonni immoo maatii koo taatanii jirtan like share gochuun na jajjabeessaa. Kana hundumaa waan gootaniif galatooma hanga waan biraa qabadhe dhufutti nagaatti naa tura.